Kadhageessan kun guyyaa har'a magaalaa Finfinnee keessatti jiraattonni magaalattii waamicha ministeera muummee Abiyyi Ahmad hordofuun wayita deeggarsaa fi kabajaa raayyaa ittisa biyyaa kan kaaba Itoophiyaatti humna naannoo Tigraayin lolaa jiruuf qaban ibsatanidha. Finfinnee qofa osoo hin taane naannolee keessatti illee haaluma wal fakkaataatu ture. Istuudiyoo galuu koon dura Finfinnee ka jiru waa'ila Koobtaamuu Xibabu bilbilaan dubbiseen ture. Dhaadannoo kabaja raayyaa ittisaaf nan dhaabbadha jedhuun sagantaan beekamtii kennuu fi akkasumas immoo galateeffannaa raayyaa ittisa biyyaa kutaalee biyyattii garaagaraatti taasifameeti kan inni jiru. Waajjira ministeera muummeetti iddoo pireezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudee akkasumas ministeerri muummee Abiyyi Ahmad fi qondaaltonni raayyaa ittisa biyyaa olaanoon argamanitti kabajameeti kan jiru. Kunis immoo sagantaa sa'aatii 5 fi walakkaa irratti daqiiqaa 2 harka lapheera gochuu fi akkasumas harka rukutuudhaan kabajaa fi akkasumas immoo gootummaa raayyaa ittisa biyyaa dinqisiifachuudhaaf adeemsifamee akka ta'edha kan inni himame. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kanaan dura karaa toora miidiyaalee hawaasummaa isaaniitiin gochaan kun yookaan immoo sagantaan kun affeerraa yookaan waamicha ogeeyyii aartiitiin taasifame akka ta'ee fi uummanni biyyattis gochaa kana raawwachuudhaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qabu akka ibsu waamicha gochaa turuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa, Sumaalee akkasumas naannoo Hararii dabalatee naannolee biroo keessatti iddoo pireezidaantonni naannolee kunneenii argamanitti sagantaan dhaadannoo kabaja raayyaa ittisaaf nan dhaabbadha jedhu kun adeemsifamee jira jechuudha. Keessattuu magaalaa Finfinneetti isteediyeemii Abbabaa Biqilaatti kan inni adeemsifame namoonni 20,000 ta'an irratti argamu isaati kan inni himame jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti karaa irratti wantoonni tokko namoonni alaabaa qabatanii waan akkana marsaalee hawaasaa irratti argaa turre. Ati magaalaa keessatti maal agartee? Ammoo marsaalee hawaasaa irratti namoonni maal jedhaa jiran, namoonni akkamiin irratti hirmaataa jiru? Ganamaan ture sagantaan kun inni eegalee ganama keessattuu konkolaataawwaniin gareedhaan ta'uudhaan namoonni gara isteediyeemii Abbabaa Biqilaatti yeroo imalan taajabuu danda'eetiin jira. Sana booda immoo naannoo sa'a 5 fi walakkaa yeroo ta'u jechuudha. Namoonni keessattuu namoonni waajjira turan gara daandiitti gadi ba'uudhaan akkasumas namoonni daandii irratti konkolaataa konkolaachisaa turan sagalee konkolaataa isaanii dhageessisuudhaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qaban kan agarsiisaati kan isaan turanii. Namoonni alaabaa qabatanii sirbaati kan turan jechuudha. Gama miidiyaalee hawaasummaatti yoo dhufne immoo namoonni iddoo hojii jiranitti suuraa ka'uudhaan harka isaanii laphee isaaniirra kaa'uudhaan suuraa ka'uudhaan maxxansaati kan inni turan jechuudha. Miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa irratti namoonni hojii guyyaa hojjetan akkasumas waajjiraalee keessatti kunneen hojjetan miidiyaalee keessatti kunneen hojjetan namoonni kallattii garaagaraatiin ibsataa turan jechuudha. Kaayitaanutti wayita ceenu abbaan alangaa waliigalaa Itoophiyaa dhaabbilee daldalaa abbummaan isaanii ka TPLF jedhe 34 herreegni baankii isaanii bakka jiru hundatti akka hin sochoone uggure. Dhaabbileen kunneen yakka garaagaraa keessatti hirmaachaa akka jiran ka agarsiisu ragaa gahaa argadheeras jedheera. Aslii Galgaloo dabaltee isinitti himti. Dhaabbatee ijaarsaa Sur Construction jedhamu dhaabbatee hojii daldala meeshaalee ala galchuu fi jumlaan gurguru gunnaa warshaa oomishaa huccuu almaadaa, warshaa simintoo Masaaboo, hojii geejjibaaf daldala alaarratti xiyyeeffachuun kan hojjetu dhaabbatee Trans Itoophiyaa jedhamu kanneen qoqqobaman keessatti argaman. Kan malee dhaabbatee oomisha qorichaa Addis Pharmaceutical, dhaabbatee misooma albuuda Izaanaa, qaam konkolaatota gurguddoo kan ala galchuu fi hawalii suphuu dhaabbat Masfiin Industrial Engineering, Baaseen Salaam akkasumas dhaabbatee Manxasaa Meeggaa jedhamu kanneen uguraman keessatti argaman. Ibsi abbaa alangaa jedhuutti dhaabbileen kunneen haleellaa sabirratti xiyyeeffatanii fi yakkii shokorkeessummaa akka raawwatu TPLF deeggarsa maallaqaa gochaa akka turan raagaan argama. Kan malee yakkii gibir dhosuu fi malaamaltummaa keessaa qooda qabaachuu raagaleen agarsiisan argama. Dhaabbileen qoqqobaman kunneen biyya keessatti maallaqa guddaa ta'e kan sochoosan yoo ta'u, dinagdee biyya keessatti qoodii isaa salphamiti. Ugurra dhaabbata kanaa wal qabatee mootummaa naannoo Tigraay irraa wanti dhaga'ame hin jiru. Dhaabbileen kun duraan TPLF jalaa bula. Bardabramoo caffee naannoo Tigraay dhaabbilee kunneen kan uummata akka ta'an murteessee akka caffee naannichaaf yaamam taasis. Mootummaan tarkaanfii kan fudhate eegilol TPLF kan mootummaa naannoo Tigraay oogan waliin keeggalee torbaan jira. TPLF buufata raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay keessatti argamhaatee jedhee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad 3 tarkaanfii waraanaa akka fudhatamuu ajaji. Tarkaanfii waraanaa fudhatamaa jira laatti tarkaanfiiwwan siyaasaa garaagaraatti fudhatamaa jira. Mani maree Federeeshinii Itoophiyaa mootummaa naannoo Tigraay TPLF'n durfamuu diigamuu erga labsameen duuba mootummaan ce'umsa ijaaramee hoogganaan haaraan naannichaa muudamee jira.
Dhaabbileen daldalaa ka TPLF jedhaman kunneen qoqqobamuu isaanii duraan abbaan alangaa federaalaa miseensota paarlamaa naannoo Tigraay bakka bu'an 39 irraa mirgi himatamuu dhabuu mulqee ture. Kanneen dabalatee caas nageenya federaalaatiif naannoo keessatti itti gaafatamummaa adda addaa irra ka turan namoota 96 to'annoo jala oolan ajaji ba'e. raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu gidduutti immoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Waraana guyyaa har'aa Tigraay keessatti gaggeeffameen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannolee bahaa fi lixa Tigraay to'ateera jedhe koreen labsii yeroo hatattamaa raawwachiisu. Gama bahan raayyaa guutumaan guutuutti to'achuun Maqaleetti dhiyaachaa jiraachuu fi lixarraan immoo daannoo ciccimoo jijjigsuun Shiree to'atee gara Aksuumitti susukaa akka jiru ibsichi himeera. Jabuutiin lolli Itoophiyaatti dhalate karaa mariin akka furamu waamicha dhiyeessite. Jabuutiin biyyoota reefu lolli mootummaa federaalaa fi hoggansa naannoo Tigraay jidduutti dhalate karaa nagaan akka furamu waamicha dhiyeessan keessaa tokko. Guyyaa kaleessa Keenyaan waamicha wal fakkaataa dhiyeessuun ni yaadatama. Dho'iinsa boombii mana nyaataa Moqodishootti argamutti mudate namoonni 6 ajjeefaman. Mana nyaataa magaalaa guddoo Somaaliyaa keessatti argamutti namni boombii hidhate dhoosuun erga of ajjeese booda namoonni 6 du'anii 5 ammoo madaa'anii jiru. Loltoonni Al-Shabaab haleellaa kana nutu qindeesse jedhan. Hoggantoonni Feesbuukii fi Tiwiitarii Seeneetii Ameerikaa duratti irra deebiin gaaffiif dhiyaatan. Hoggantoonni kunneen odeessa ilma Joo Baayiden ilaalchisuun filannoo dura ba'ee akka itti raabsanii fi akkaataa barruuwwan Doonaald Tiraamp maxxansaa turan irratti gulaallii dhiyeessan irratti gaaffiin dhiyaateeraa fi dhaabbileen Maark Zuukarbargii fi Jaak Doorsiin durfaman kunneen irratti to'annoon cimaan taasifamuu qaba jechuun Joo Baayiden dubbataniiru. Tiraamp walharkaa fuudhiinsa aangoo haguma harkisaa deemaniin lubbuun namoota hedduu darbuun itti fufaa jedhan Joo Baayiden. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp bulchiinsa haaraa dhufaa jirutti danqaa ta'uu itti fufnaan koronaa vaayirasiin namoota hedduu galaafachuu danda'a jedhaniiru. Oduuleen gaggabaaboo isaan kanneen. Gabaasa nutti ceeneerra ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed tarkaanfiin waraana naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru gulantaa xumuraarra gaheera jedhan. Guyyoota 3 darbaniif humni addaa fi milishaan naannoo Tigraay karaa nagaa akka harka kennatan yeroon kenname ture xumurameera. Guyyoota itti aanan tarkaanfii xumuraa fudhanna jedhaniiru. Kuni kanaan osoo jiru namoonni sababa lola kanaatiin qeerraa buqqaa'uun itti fufeera. Walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti adeemaa jiru kanaan Itoophiyaan rakkoo namummaa guutuutti akka kuftu godhaa jira jechuun UN akeekkachiiseera. Akka dhaabbanni kun jedhutti haga yoonaa lammiileen 30,000 ol ta'an lola kana baqachuun gara Sudaan ce'aniiru. Gabaasa dabalataa yaadataa Biraanuu tarkaa qaba. Naannoon baha Sudaan Gaadareef jedhamtu lammiilee Itoophiyaa lixa Tigraay irraa lola baqachuun garas deemaniin dhiphachaa jirti. Hedduun isaanii meeshaa korojoo xixiqqoon qabataniin ala homaa of harkaa hin qaban. Lubbuu keenyatu caala jennee kotte nu baasi jennee jedhu. Kan maatii waliin gargar ba'anis jiru. Isaan keessaa tokko Azeeb jedhamti. Qabeenya waggaa baay'eef itti dhamaane gannee baqanne. Uffata ofirraa qabnu qofaanas dhufne. Abbaan warraa koo eessa akka jiru hin beeku. Guyyaa 5 barbaadaa turus achi buteessaa hin barre. Kibraa Sillaasee fi Mooloo Gibraazeel ammoo waan achitti ta'aa jiru yoo ibsan bitaaf mirgaan boombiin nutti roobee mana nurraa gubnaan waan dandeenyu qabannee baqannee jedhu. Gama lamaan boombiin haleelamaa turre. Gama naannoo Amaaraa fi Eertiraatiin. Sa'aatii 4 lafoo deemnee gara kanatti baqanne. Loltoonni galanii mana keenya nurratti gubanii harka qullaa nu hambisanii sanaaf gara Sudaanitti baqanne. Muummichi ministeeraa Abiyyi ergaa barreeffama Tiwiitara gubbaa kaa'aniin lammiileen keenya gara biyyoota ollaatti baqachaa jiran gara biyyaatti yoo deebi'an simachuudhaaf qophiidha jedhani. Namoonni nagaa kun hanga deebi'anitti qabeenya isaanii eeguuf akkasumas yoo deebi'an ammoo karaa raayyaa ittisa biyyaatiin gargaarsa namoomaa gochuuf qophiidha jedhaniiru itti dabaluun. Sudaan gamasheetiin warreen gara kootti baqatan harka baneen simadhaa jettee jirti. Aangawoonni naannoo baqattoonni kun itti deemaa jiranis haga danda'aniin bakka baqattoonni itti qubatan qopheessutti waxalamanii jiru. Baqattoota daasii adii gammoojjiiwwan Sudaan keessatti da'atanii jiraniif gargaarsa gochaa kan jiru UN garuu lakkoofsi baqattootaa dabalaa waan jiruuf kaampiiwwan humnaa ol dhiphatanii rakkachuun malaa jedhee jira. Dhimma kana ilaalchisuun yaada kan kennan qindeessaan deebii hatattamaa UNHCR damee Sudaan Jeensi Leezermaan akkasitti himu.
Yesterday alone we had 2,300 new arrivals. Kaleessa qofa namoota haaraa 2,300 simanne. Guyyaa tokko duras 5,000 ol simannee ture. Kunis kan agarsiisu naannolee daangaa irratti haalichi babal'achaa jiraachuudha. Kaampiin dahannoo UNHCR kun kaampii xiqqoo duraan turedha. Amma garuu humnaa ol guutee jira. Kaampichi waan guuteefis kutaalee magaalaa Hamdayaat keessa asiif achi yoo deemtu baqattoonni iddoo argatanitti ciisanii agarta. Namoonni ani dubbiseen akka jedhanitti ammallee nageenya isaaniitiif ni sodaatu. Asittis waan nurra ga'a jedhanii waan sodaataniif bibirrachaa jiraatu. Ammallee lubbuun isaanii balaarra jira jedhanii yaadu. Feel there's a real threat to their life and several have told me that. Yoo haalli nageenyaa nuuf fayyamee karaa itti gallu argannes achuma Tigraayitti gargaarsa gochuuf qophii irratti argamnes jedheera. Eejensiin baqattootaa UNHCR. Oduu gama Booranaa dhageenyeen xumurraa aanaa Areerootti mucaan umriin isaa ganna 12 hin caalle du'ee reeffi isaa mukarratti fannifamee argame jiraattota rifaasise. Suuraa isaallee namni hedduun marsaalee hawaasaa irratti walii qoodaa jira. Mucaan kun guyyaa 2 dura sanbata xiqqaa darbe horii tiksuu manaa bahee maatiin barbaadaa ture. Kalees reeffi isaa argamee jedhu jiraataan aanaa Areeroo ollaa maatii mucaa kanaa qubatan. Guyyaan isa guyyaa dheengabba sadaasa 15 bara 2020 mucaan diqayyaa nabduu qottool boruu oola jedhamu tisitu horii gulba'e. Eegi mucaan kun horii gulba'ee mucaa kanaa hin dhabanii gaafsan barbaadaa bulanii kalee ammoo guyyaa 16 kanaa argamsuun keessatti reefu mucaa kanaa hamuka fannifamee jiru argan. Mucaan kun madaa waraanaa yookaan madaa waan dhibii tokkollee hin qabu madaan waan akka waraanni jira jedhanii quncee mukaatiin dubatti hidhanii bira deemanii kabar baay'aan dhabanii kabar baay'aan reeffisa akkasitti argatan. Eegi arganii warri gama biyyi bulchuulleen warra baay'ishaneetti jedhee dubbata warri kaalleen ammoo nuuni jeemuuta sun nama akkas godhin garreedha qilleensi gubbaatti kanneen babarreessan hedduu arganii. Maatiin mucaalleen ammoo nama mucaa keenya kan godhin beeknu jedhanii mucaa kana tas guddaa namni kiftiniyyuu walirraa mormatuun bifa hama kanaan ijjeessanii argamee malee agammaatti kanaa jedhanii beekametti adda baay'ee hin jirtu. Dhimma kana irratti ka dubbisne bulchaa itti aanaa Areeroo Abguyyoo Qaallichaa hojiif Adaamaa jiraachuu dubbatanii waan quba qabanirraa kana nuuf himan. Daa'ima wayii aanaa fe'in gandareenjii keessatti qalee mukaa fannifamee reeffi argamee jira. Torbaan dabre keessa daa'imni sun akka abaa'oo shaneetiin wal arge. Galee isaanii gaafa fedhu yoo galchan himte jijjeemnaa waan jedha gaafas itti wannechaa baatee waan jedhaallee dubbatanii egaa kan achi hin jiru hagam daraa dhugummaan beeku warri achi jiraa jiru qorachuu jira achi hin jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa haga jimaata dambalii gabaabaa Naayilsaatii fi kallattiin ammoo Facebook irratti dhaggeeffatamaa oduuf odeessaalee gama raadiyoon isin biraan geenyuun dabalata irratti immoo marsariitii keenya www.bbc.com Afaan Oromoo irraa odeessaalee adda addaa argachuu dandeessu. Fuula Facebook keenya illee daawwattan akkasuma odeeffannoo dabalataa irraa argattu. Bor sagantaa biraatiin walitti deebina kanarraa akka qopheesse yaadataa biraanuti kan isin biraan gaheen bakka laatooma. Horaa bulaa.